Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee guyyaa cichoomina marii paanaalii fi sagantaalee garaagaraan kabajeera. Mata duree cichoomina gootummaa barichaatiif jedhuun kan gaggeeffame marii paanaalichaa irratti kan argaman hooggantuun biirichaa Aadde Liidiyaa Girmaan cichoominni mallattoo addaa Itoophiyaanonni seenaa keessatti ittiin beekamanidha jedhanii jijjiiramni sadarkaa magaalaattis ta'e akka biyyaatti mul'achaa jirus bu'aa cichoomina jabaa uummata biyyattii ta'uu kaasan. ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ያሳዩት ጽናትና ተጋድሎ cichoominni fi wal'aansoon Itoophiyaanonni barootaaf taasisan dubbatamee kan dhumuu miti. Qormaata hunda keessatti wal ta'uudhaan abjuu ofii milkeessuudhaan uummata muuxannoo cimaa qabudha. Magaalaa hunda keenyaa kan taate Finfinneenis damee hundaan jijjiirama ajaa'ibsiisaa keessa jirtus cichoomina abbootii darbanirraa dhaalleen miidhagdee mul'achuu danda'aa jirti. Injifannoon Adwaa fi hidhii haaromsaa guddichi eebbaaf ga'e agarsiistuu walta'iinsaa fi cichoomina uummata Itoophiyaati kan jedhan Aadde Liidiyaan hojiin misoomaa gootummaa barichaa gaafatu damee hundaan eegale jabaatee kan itti fufu ta'uu siman. የአድዋ ድል የጽናታችን የአይበገሬነታችን ተምሳሌት ነው. Injifannoo Adwaa mallattoo cichoomina keenyati. Hidhni haaromsaa guddichi Itoophiyaas fakkeenya biroo ta'uu danda'a. Nutis injifannoo Adwaa kan biroo galmeessuuf jabinaan ni hojjenna. Keessumaa hojiin misooma kooriidaraa utuu addaan hin citiin hojjetamaa jiru injifannoo Adwaa isa sadaffaati yoo jedhame aarbessuu hin ta'u. Hirmaattonni marichaas jijjiiramni damee hundaan biyyattiitti galmaa jiru jabaatee akka itti fufuuf hunduu walta'insaan hojjechuu qabas jedhaniiru. ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ የምናየው ለውጥ ቅድም እንደተጠቀሰው የኢትዮጵያ ጀግኖች jijjiiramni amma Itoophiyaa keessatti argaa jirru bu'aa wareegamaa fi cichoomina gootota biyyattii darbaniiti. Yeroo Itoophiyaan gama hundaan abdii guddinaa agarsiisaa jirtu kanatti nuti hundi keenya waan nurraa eegamu gumaachuu qabnaan jedha. ጽናት ኢትዮጵያ ሀገራችንን በጸሎት ነው. Biyyi keenya Itoophiyaan cichooma fi gargaarsa waaqatiin har'a geessee jirti. Kanaafis abbootiin keenya biyyattii cichoominaan tiksanii asiin nuuf ga'an galateeffachuu qabna. Nutis biyya waan hundaan badhaate dhalootaaf dabarsuu qabnan jedha. Hooggantoonni magaalattii maricha irratti argamanis magaalaa fi biyya nagaa waaraa qabdu kan uummata ishee hundaaf mijattuu taate ijaaruuf waliin hojjechuun murteessaadha jechuun dhaamaniiru. ከድህነት መላቀቅና በኢኮኖሚ የበለጸገች ኢትዮጵያን መፍጠር hiyyummaa keessaa ba'uu fi Itoophiyaa diinagdeen badhaate uumuun gootummaa yerichi gaafatudha. Nuti Itoophiyaanonni waldhabdee keessoo keenyaa hundaa furachuudhaan injifannoowwan jijjiiramaan booda argachaa jirru cimsinee itti fufsiisuuf hojjechuu qabna. ውስጣዊ አንድነታችንን አጠናክረን tokkummaa keessoo keenyaa jabeeffachuudhaan nageenyaa fi walabummaa diinagdee biyya keenyaa mirkaneessuu fi biyya misoomte fi kabajamte dhaloota dhufuuf dabarsuutu nurraa eegama. Injifannoo Adwaa fi hidha haaromsa guddichaa fakkeenya godhannee dameelee kaaninis jijjiirama waaraa fiduuf tumsi keenya itti fufuu qaba. Hirmaattonni marii paanaalichaas qaamuma kabaja guyyichaa kan ta'e arjooma dhiigaa gaggeessaniiru.